أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، إن شاء الله فدر ربيتين برنوني كينيا شروط صلاة الرجل. شروط صلاة تا كدا شنفا سن الرجل راجج شروط صلاة الرا سن ركنجرو. Kanaafuu darsiin keenya egaa arkaana salaataa irra geenyerra jirra. Arkaana salaataa irraa waa'ee attahiyyaatu dubbataa turre. Har'a ibsa attahiyyaatuuti. Akkana jedha. ومعنى التحيات معنى التحيات معنى التحيات جتشودا جميع التعظيمات. شفتم ما قدناتو لله ربما قفافي wanni guddina ta'e hundi isaatu guddinni kan eenyuuti? Guddinni rabbumaa fi guddinni kan rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa. Cuftummaan guddinaatu kan rabbiiti. Wanni rabbiin maal jiru hundi siituu xiqqoodha jechuudha. Laakiin akka keenyatti guddaadha kuni xiqqaadha haa jennu malee guddinni inni waa hundarra guddaa eenyu? Allahu jalla wa ala. Mulkan gama mallakatuutiin guddinni rabbii cufti guddinaa kan rabbiiti kan jennu kun mulkan gama mootummaatiin. Mootummaan kanuma rabbii qofa mootummaan guddaan. Digalee kan wanni tokko harkatti qabuu hin dandeenye, kan wanni tokko injifachuu hin dandeenye, kan wanni tokko illee kuni kooti kuni kana jechuu hin dandeenye kan eenyuti? Kan rabbii qofa subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf guyyaa qiyaamaa rabbiin maal jedha? Ana al-malik, ana gaamotiin. Mee eessa jiran moototiin addunyaa? Kan ana ta'u mootii addunyaati. Ana ta'u akkana kan jedhaa jirtu mee eenyu siin? Sigalee wastixqaaqan mootummaa haqa godhachuudhaafis gama haqa godhachuutiinis cuftummaan guddinaatu rabbumaafi. Guddina hakan haqa godhatu eenyu? Jalla jalaalu rabbu. Kaanoo guddinni yookaan osoo inni gara rabbiitti xiqqaa namni guddaadha jedhan. Guyyaa qiyaamaa jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam kaafira namticha guddaa furdaa gabbataa furdaa tokko fidan jedhan gara rabbii bira. Falaa yazinu cinda Allahi janaha bacuuda goflaa bookee tokkollee rabbii biratti kan mazzanuu hin dandeenye jechuudha. Sigalee hanga goflaa bookeen gahu warri moototii addunyaatiin akkana kuni Ameerikaa kuni Awurooppaa kuni Raashiyaa kuni maarree jettu kuni goflaa bookee tokko mazzanuu hin dandeessu jechuudha rabbiin biratti. Kanaafuu mootummaan guddinaatu gama mootummaatis ta'e haqa godhatu guddina haqa godhatuunis eenyu? Rabbi. Mislu fakkeenyaaf wanni rabbiin haqa godhatu maali? Waan akka maaliiti? Al-inhinaa gadi godhatu gombos namaa jechuu rabbiin malee addi lafa hin kaa'amu. Sigalee rabbiif malee gadi hin godhatamu. Qolee kee rabbiif malee gadi hin qabdu jechuudha. Kabajaaf illee haa ta'u, maaliif illee haa ta'u, galee mootiis haa ta'u, wadiiras haa ta'u, mudiiras, mootichas haa ta'u, itti aanaas haa ta'u, ulamaa'is haa ta'u, malaayikaas haa ta'u, nabiyyiis haa ta'u, hundaafuu mataa gadi godhachuun rabbiif malee haraama jalamullee haraama hin ta'u jechuudha. Eenyuuf malee? Rabbii tokkicha. Fakkeenyaaf yeroo nama dubbisanu harka nama qabanii mataa gadi qaban. Kuni aadaa gaafiraati. Har'a eessa dhufe karaa islaamaarra dhufe jechuudha. Yeroo nama yeroo deemu namni tokko mataa ofii gadi qabate. Hin ta'u rabbii malee mataa kee gadi hin qabatu. Mataa gadi hin qabatin kana bartoo inni wanni nama barsiisu. Aqiidaan qulqulluun too inni wanni si barsiisu maal si godhaa? Ati ka gadi godhachuu jirtu kunis inni ka gadi godhuu jiru sunis namuma maalirraa dhufe? Maniyyii xiqqishoo dudda abbaatii fi handhuura haadhaa hedduudhaa walitti dhuftee baate da'iifa kan
islaamuu kana nama akka keetii ji'a sagaletti baatamee deeme maalii gadi godhattare hin barbaachisu jechuudha. Wal khuduu akkasuma keessoon aanillee of gadi qabuun galee khuduu inni kan dubbatamu keessoo keetiin gadi of qabdee qaama kee lash gootee qalbii kee cabsitee fi gadi gochuun sun maal sun hin ta'u. Kabajaan zaahiruma kanaan kabajjeesi maal iddoo isaa kennite kana jechuudha. Warrukuu akkasuma rukuu'a godhuu ilma namaatiif rukuu'an godhan akka warri kiristaana Yahudaa Nasaaraan itti jiran kun rukuu'a godhuun nam tokkoofuu hin baaqa'u. Amma warri karaa warri ortodoksii ta'u beenteessa ta'u warri jarri kaan hundi isaa ta'u yeroo karaa deeman maal godhan jilba gadi qabanii dugda gadi cabanii fi bataskaana fuullee argaanii bar lafa walakkaa isaatiitti fuullee arganii makiinaa keessa dugda gadi mataa gadi. Ilma namaa bira dabarfatee namni dhakaadhaan mukaaf sujuuda jedhu. Wassujuudu akkasumas sujuuduun rabbiif malee hin ta'u. Wal baqaa'i hafiinsillee rabbiif malee hin ta'u. Kan addunyaa irratti hafu eenyu? Kullu shay'in haalikun illaa wajha suuraa Rahmaan juuzaa afraffaa keessatti kullu shay'in haalikun illaa wajha. Astaghfirullah suuraa Rahmaan ta'ee bakka biraa ta'ee illee rabbi beeka. Wanni hundinuu ni halaakamti illaa wajha fuula rabbii malee. Wanni hundinuu hinuma dhuma hinuma du'a malaayikaan illee malakul mawtiin kan silaa nama ajjeesu sunillee hinuma du'a kan baqaa jechuun kan turu kan hafu yeroo hundaa'u waddawaamu kan abadanitti dawwamu kan yeroo hundaa'u hin duune hin dulloomne eenyunni rabbi wal hayyu laa yamuut jiraata hindu wal awwal wal aakhir duras boodas وجميع ما يعظم به شفتي وني اتين قد فمو رب العالمين ربين عالم توتا وني اتين قد فمو هند إتاتو فهو إني لله رب ما في جد اسم ما في نمني برا وني ربين اتين قد فمو لا وانتكن اتين ربين قد فما وني جدم هندي رب مقفا في المنامات في الجنة حقني ربي المنامات في من كنا فكينيا صداني خشويني إنابان رغبان رهبان توكلني خشيان خشويني خوفين إسن أصولك تقرأتني لو تنقوتون ساتو رب مقفا ملي المنامات في فمن صرف نمني رجل كني يوكاهو قد منه وانسلا ربي قفاتين قد سنسنة نمني المنامات برجل كني شيء وان تك لغير الله نما رب تهينيف وان تك نمكن فكين نما رب ملئ أفقرك أبي نما رب تهينيف سجوده يوكاهو صلاته يوكاهو وانا قرأ وانا فيدا جنيه المنامات كان كنو تأي فهو نمتج قسيس مشرك كافرا جنة سني قال مشركة كافرة صدرت وانا سنيه متجرا مشركة جتشي يوك هبا إسات تلوه مشركون ما في كافر ماس of كيستي قبض كافر جدي يو دو فجتي توكو كفر ما في شرك ماس of كيستي قبض أما فهو أني مشرك جتون كافر جتو أما أصول كيستي ممانجن فهو مشرك كافر جنن دبر سني تسيج سني قلة حال سنة جتو فهو مشرك كافر جدي بكتوك تمو جتي شركي جتي كافر بكتوك تمو يو كأي ولدك أبميدو في maal jedha kufrummaan maalii shirkummaan maalii isa jedhu hojii manaatti ol fidadhaa kottaa dabarsineerra usula keessatti. Wassalawaatu salawaata jechuun ma'naan salawaata jechuudha jamiicu da'awaat cufa du'aa'iitiini cufa waan kadhaadha jedhameetu cufa waan yaamicha du'aa'iidha jedhameetu salawaata jedhama. Waqiila jedhame salawaatu jechuun kun ma'naan saadhaa as-salawaatul khamsu salaatawwan shananillee jedhamee jira jechuudha. Waxayyibaatu jechuun attahiyyaatu lillah wassalawaatu waxayyibaatu hin jenne diimaan kun maal? Tahiyyaatu si hiiku ibsasaa. الله طيب ربين قاريدا
ولا يقبل هنقبل من الأقوال جتشوني في والأعمال هجيوني را إلا طيبها غاري إسي ملي ربين هنقبل جتش الراستاوس هجي الراستاوس ربين غاري إسي ملي غنكما هو هنقبل جتشو كنا wanni gaariin hundi eenyuuf rabbiin tayyib akkasuma jechaa fi hojii irra maarraa waan gaarii taate malee hin qeebalu jechuudha. Kanaafuu darsiin keenya inni hadhaa kanumaan raawwata. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.